Obboloonni kiyya shamarranii biyyoota arabaa adda garaa keessatti argamtan viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhu liqimsi yoo siif danda'ame hiriyee kee tokkoofillee sheer godheef si fayyaddi waan ta'eef jechuudha. Tokkoffaa irratti gaafin isin irraa qaba. Abbaa manaa keessa yookittiif jaalallee keessan erga gara biyya arabaa kana dhuftaniiti innis yuunivarsiitii galchitanii barsiistanii fi itti heerumtammoo indeessan. Kun gaafii kootinaa deebisaa warreen akkas gootanii jechuudha. Ittaansuudhaan immoo ji'arraa mindaan kee meeqan jijjiirama meeqatti jijjiirama sumuuniidhaa kaasee hanga shilingiitti gaafa jiini kee ga'e ergi gaafa inni siin jedhee akka sa'aa si elmatu callisteetum gaditti argita ofii kee yaaddu unkaan abbaa manaa akka seeratti akka duudhaa oromootti akkuma biyya lafaa kanatti iyyuu abbaa manaatu haadha manaa gargaaruu qaba malee barsiisuu yoo ta'e abbaa manaatu haadha manaa barsiisuu qaba malee maallaqaan gargaarus yoo ta'e abbaa manaatu gargaaruu qaba malee haati manaa abbaa manaa gargaaruu hin qabdu jechuudha maallaqaan akkum seeratti iyyuu jechuudha. Gin jireenyi sitti cimee erga biyyaa baane ta'eeti inni sachiyaa hojjetu gaafati asiin shilingii hojjettu inni illee achi sumni hojjete itti dabalu jechuudha. Gaafa galte walitti dabalattee wajjin itti jiraatta. Si jaalata yoo ta'e gadi taa'ee si eega. Sin jaalatu yoo ta'e in deema jechuudha. Gaafa harkaa qabdu haati kee si jaalatti. Harkaa dhabde taanaan haati si dhalte iyyuu sin jaalattu jechuudha. Of ilaala shamarran biyya arabaa keessatti argamtan. Ilmoo irraa qabdaa maallaqa kee ittiin ergin itti heerumteete samaanaa irraa qabdaa maallaqa kee ittiin ergin jaalattee jaalallee keetii wajjin hin jirtaa waadaa irraa qabdaa maallaqa kee ittiin ergin maallaqa kee qabadhu suma harkaa taa'u hin baqatu gaafa galtes kanumsaati waan ta'eef wajjin waan itti jiraatta waan ta'eef erga dhimmi jireenyaa giddeetaa sitti ta'ee biyyaa baateerta ta'eeti mana wajjin ijaarrattee qabdaa maallaqa kee itti ergadhu mana lafa bitachuu barbaadde yookittiif mana ijaarrachuu barbaadde maqaa keetiin taafsifadhu. Inni ji'umaan gadi taa'ee sumuni kee shilingii kee lakkaa'ee ergi har'i guyyaan 30 akkoo maaliif erguu didde har'i guyyaa 2 darbe akkoo maaliif erguu didde jedhee dhiirri guyyaadhaan maallaqa kee si gaafatu inni achiichi kee biraa qaba haadha manaa biraa qaba jechuudha. Si birrii kee qofa si eega malee si qubayyuu sin qabu inni dhalachuu keettiyyuu si irraanfate jechuudha. Ginati yuunivarsiitii galchitee barsiisaa jirta. Indeesse malee itti heerumte hin jedhamu jechuudha. Ati haati isaa kuni infuusistammoo buru. Inni maallaqa keetiin barate maallaqa keetiin baratu yuunivarsiitii ishii wajjin hin baratu jaalate waan ta'eef bor gaafa galte infuusista maallaqa keetiin jechuudha. Gaafa ati galte eenyudha siyyuu sin beeku ati nama eessa teessatti si beekaa siin jedha. Maaliifin situ jaluf buuse waan ta'eef dirqama maallaqa keetti kennitee isa bitta miti. Isatu si bituu qaba. Akka seeratti dhiiratu shamarranii fi maallaqa kennee dhiiratu shamarranitti maallaqa baasee fuudha malee dubaratu dhiiratti maallaqa baasee fuudha miti. Gingizee ammaa kana gizeen garagalchoo ta'eeti isin warra shamarraniitu maallaqa keessanitti baasee dhiira fuudhaa jira jechuudha. Akka kanatti waantumti miidiyaa kanarraa dhaggeeffatamaa wal waan gurratti nama tolu miti. Dhugaa waaqayyoo of ilaalaa ijoolleen keenya nama qofa osoo hin taane gargaari fira keetii gargaara. Gargaarsi hin barbaachisaa waggaa keessatti 2-3 gargaari abbaa manaa keessaa ta'u. Gargaaruu barbaadde taanaan dirqama sitti ta'e maallaqa keessatti kennu yoo ta'e dhiirri dhiirummaa qabu garuu gargaarsa shamarran irraa hin barbaadu. Gonkum dhiirri dhiirummaa qabu gargaarsa shamarran hin barbaadu. Ofii kootiifin hojjedhee itti dabala isa ishiin fiddutti inni ishiin fiddu kun haa taa'u isa ishiin achii dadhabdee fidde kanarratti anillee dabaleen gaafa ishiin galte dadhabbii ishii kana boqochiisee wajjin hin jiraannee ilmoo arganna wajjin hin jedha malee. Anarra mataa konferreezadha baarliziinii birrii 5 bitadha shittuu abbaa 1,200 bitadha ittiin urgaan ispaaltirra zooran jedhu dhiirri si jaalatu kanadha dhiirri si jaalatu malee isa birrii kiyaasti ani siin jedhu miti naqqa ifaaxeen mana madaamii jirtu barumaan namni sitti hima hin dhageessu barumaan namni sitti hima ati birrii kee inum kennita indeesse yookittiif hin fuute kanaaf qallabda jechuudha iddoo nagaa jiraadha waaqayyoon sammuu siniif haa kennu of yaada. Imamoota mana madaamii wanta kana sirriitti itti fayyadami gorsa ajaa'ibaa dhugaa waaqa jechuudha. Wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee hin deebi'a garuu wanti kun hojiirra hin oolchitan keessattuu ijoolleen biyya ormaa jiru hundi keenya iyyuu jechuudha. Yaa hundi osoo hin taane tokko kan hojii ofii qabattu jira yookiin kaayyoo ofii qabduti birrii ofiin qisaasichinnitu jira tokko immoo akkuma ammallee biyyaa baanitti akka waan dhiira qarshiidhaan bitamu dhiirota qarshiidhaan bitanii akkuma isheen jettu yuunivarsiitii kan barsiisan akkasuma immoo erganii fi waan adda addaa kan godhan baay'eetu jira. Nafuu jedhanii jechuudha. Gorsi kun hundumaafuu hin ta'a. Obboleettii keenya galatoomuu ulfaadhu. Waaqayyo si haa eebbisu. Dhugaa gorsa ajaa'ibaati. Anillee gorsa kana immoo fudhadhee isinii qoodee jira. Akkasuma itti fayyadama. Anillee irrattanuu yaada bareedduu isinii kennadheen abdii guddaa qaba. Hanga dhumaatti viidiyoo keenya
hordofaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kabajamtoota kiyya nagaa isinirraa hafannee ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinis baga nagaa kan baga jiraatan isin jecha. Egaa warroonni immoo chaanala kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'e. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo dura jalqaba obboleettiin keenya gorsa ajaa'ibaa nu kennite kana dhugaa dubbachuudhaa fi wanta akkanaa yeroo baay'ee hin deemaa jira. Inuma dhagaa jirras waanuma miidiyaa kanarratti dhagaa jiru. Nuti geelizoo biyyaa baanu yookiin mana ijaarranna jenna lafa bitanna jenna waan adda addaa jenna garuu gaafaas geenye akkasuma maatiin keenyas immoo kan qotiyyoo qabu qotiyyoo isaa addaanii ka'e kan lafa qabu lafa isaa gurguratee waan adda addaa nutti godhanii biyyaa baasan. Nagaruu nuti ijoollee shamarran biyya arabaa kuni gaafaas geenye kaayyoo keenya hin irraanfannaa jechuudha. Sababii irraanfannoo beektanii bakka xashii kana yoo arganne akkuma waan dhiira biyyaa dhabnee biyyaa baaneti beektanii maaliif beektanii dhiira asitti ni agarru sababa saniif shawwadaman natti fakkaate. Innaa maal jechuu barbaade tananii dhugaa dubbachuudhaa fi wanti obboleettiin keenya jettu kun waanuma dhugaati. Ijoolleen keenya bakka yeroo kaa'umsaa san yaadatan bakka amma waanuma akkuma asitti jiraatan kana biyyattis jiraatte fakkaata. Garuu gaafa harkaa qabdu iyyin gaafa hojjettee fiddu kana maafatti garuu gaafa galtee immoo sitti dhagahamuu danda'a. Qabeenya kee yoo ati dhabdee yoo ati nama tokkotti qisaasachitee balleessite humna kee si gaabbisiisa gaafa ati si galtee jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya dhugaa dubbachuu ijoolleen qibamocha mana madaamii wama fe'ellee hanguma fe'ellee jaaladhu hanga feetis jaaladhu. Qarshii kee qofa dhiiratti ergine adaraa kee obboleettii koo maaliif ati kan baateef kaayyoodha waan ta'eef karoora qabda waan ta'eef maaliif dhiira dhabneeti miti kan biyyaa baanu hundumti keenya jechuudha. Maalii isaati kana yuunivarsiitiitti isa barsiisu maalii isaati kana qarshii isaa ergee mana ijaare kaan jedhu inni nan baafne kasi baasee maatii keeti. Namumti gaafa abbaa manaatuu baasee abbaa manaa isaatti hunda ergatu kan beektu taanan qarshii ishee cinaatti qabattee jechuudha. Maaliif ilmi namaa yoomillee hin amanamu eenyumallee jaaladhu malee hin amanin jedhe Oromoon akkasanii namuma jaaladhu malee ilma namaa amanuun baay'ee ulfaata abbaa fi haa ta'u. Hundumtuu gaafa qarshii qabdu si jaalata malee gaafa ati qarshii hin qabne namni hunduyyuu si jibba. Haati si dhalteeyyuu gaafa ati osoo waan qabaanne yookiin ati hin qabaanne si jibbuu dandeesse maaliif ati duriyyeedha ati waan godhattu ati waan godhattu jedhanii ni jibbuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf jennaan qarshii keessan qabadhaa dhiirumaaf qarshii hin erginaa. Dhiira asii achitti hin barsiisinaa. Dhiira asii achitti barshiidhaan hin qallabinaa. Dhugaa rabbii dubbattee micoon kun dhugaa rabbii waanuma jiru maanutu saffuudhaa indee maaliif jedhi gaafa ati gaarii taate obboleettii koo gaafa ati gaarii taate gaarummaan taa'ee nu eeggata. Gaafa nuti badaa taanyi namuma badaarra bu'u. Jireenyi keetillee gaafa ati waa qabaatte namuma waa qabutu si barbaada. Maaliif intalli sun akkas jedhanii namoonni baay'ee si barbaaduu danda'u. Kanaaf jennaan atumti waan kee qabadhu yaadi qabachuu yaadi obboleettii koo waan ofii keetti qabdu harkatti cimgodhii qabadhu hanga fe'illee haa ta'u jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboleettii koo ishee gola madaamii keessa jirtu hundumti keetu jechuudha. Anas atis hundi keenyaa gorsa walii dhaggeeffachuu qabna. Maaliif har'a gaafa humna qabnu kana hunduu nurraa nyaachuudhaaf walii gadi tattaafata. Garuu gaafa ati si dadhabdee galtee osoo qarshiin qabaanne ta'e namni si yaaluu hin jiru lubbuuti. Kanaaf waan keessan qabadhaa sirriitti qabadhaa jabeessaa qabadhaa. Gorsi kun shamarran biyya arabaa kan akka kootiitiif hin ta'a jedhee yaada. Ijoollee baay'eedha kan bo'aa jiran. Dhugaa waaqa waggaa 8 waggaa 7 hojjetanii kan qarshii takka hin qabne jira. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan isin jedha dhaamsa kooti kuni hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha waaqayyo isin haa ta'u isin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa ta'a fayyaa ta'a.